gabaabdumatti gaafiin tiyyaa akkuma yeroo dheeraa jechaa turte hawaasni keenya jaarmeetti haajama. Jaarmee siyaasaa jabaa uummata keenyallee qabatee deemuu danda'utti haajama. OFC'n amma bifa sanii waan dhufaa jiru na fakkaata. Haa ta'u ammallee jaarmee kana bifa biyya keessaatiin jaarmee jabaa gadhaabanii qaama hawaasaa hunda dubartoota haa ta'u hayyoota yeroo hedduu hayyoota biyya alaa irratti xiyyeeffannaa. Barsoota yuunivarsiitii sadarkaalee adda addaa irra jiran hawaasa daldalaa sadarkaalee adda addaa irra jiru jaarmee kana keessatti bifa kamiin hammachiisuuf karoora qabdanii gaafiin lammaffaa hawaasni akka atarkitu hawaasa potenshaala guddaa qabu biyya alaa kana jira. Biyya alaa keessatti miseensa jaarmee jaarachuun ani waggoota hedduu keessatti waan hedduu bu'aa argan natti hin fakkaatu. Hawaasa kana bifa deeggarsa paartii keessatti hammachiisuu hin danda'uun akkamitti bifa caasaa jaarmee keessatti bifa jabaan hirmaachisuu hin danda'a yaadachuun gaafachuu fedha. Gaafileen biroo hedduun kaatee jirti. Ammoo baga hiikamuu qofa osoo hin ta'in baga hidhamteellee waan hamtuullee waan gaariillee adda baafanneen jaagalatoomii ijaan wal arguun waan gaarii. Abshir. Duraan dursee carraa kanaa kennuu keessaniif hedduu galatooma. Daaddaa baga rabbiin qarriffaa diinaa jalaa isin baase. Oromoo Kalgaarii akkuma kaleessa waliin baanee agartee paarsal yoonnaa 40 keessa wajjin dhaabataa turre hedduu galatoomaa jechuu barbaada. Ayyee. Gaafiin kiyya jalqabaa impaayera Itoophiyaa keessatti dhugumatti nageenyi amansiisa ni argamettee yaadda. Nageenyi Oromoof Oromiyaa ajjeechaan saamichi dararaan Oromoo irraa hin dhaabbata. Biyya sana keessatti kabajaa Oromoon kabajaa ni argata jettee ni amantaa. Gaafii kiyya jalqabaati. Gaafiin itti aanu ammoo urga gaafa Haacaaluu Hundeessaa nyaatamee isin ammoo mana hidhaa seentanii booda qeerroo fi qarree Oromiyaa guutuu keessatti kan ajjeefaman lakkoofsan qabu. Akkasumas kan hidhaman ganda irraa kaasee hamma federaalaatti hidhaan qeerroo fi qarreen manni hidhaa qeerroo fi qarreedhaan guutame. Wantoota qeerroo fi qarree biyya keessa hidhaa jiran saniif kaagammaa furmaata argataniif isin gama keessanii mee furmaata wanni isin keettan maali? Gaafii kiyya isinirraa gabaabsaa Kalgaarii yeroo dhumaa dhuftee baay'ee dadhabdeertaa gaafii baay'ee qabaa garuu amma tobalaan hin gabaabsa galatooma. Galatooma fayyadaan hin dhaga'ama. Ayyee galatooma obbo Jawaar an gabaabsaa obbo Jawaar baganaan nagaan dhuftaniin sadiin jedha duraan dursee baganaan dhuftaniin sadiin jedhaati. Akkana walitti qabu jechuu keessani yaamni jiraami fayyata. An gaafum lamaan qaba daddafeetumaan dubbadha ofirraa hin fixa. Duraan dursee haasa obbo Baqqalaa Garbaa Mineesootaa mina poolisii godhata akka irraa wasii gaafachuu barbaada. And I'm going to quote him exactly what he said. Maan jedhe obbo Baqqalaa Garbaa mootummaa kana nuti kafaa'ooni empaayera daaraa ta'e kan mootummaa daaraa taate kan isaan sanni suphuuf isaan san kursi jala qabuu fi kafaa'oon hin jaaramnee jedhe mootummaa butut empaayera butut jalatti kursi qabuu fi OFC. Uummatta immoo maal jajjaa jirtu mootummaa biroo jaaruu hin barbaannu mootummaa kana suphineetuma isaanuma kan wajjitenne demokraasii wajjii haasoo ilaanu jechaa jirtu obbo Jawaar kenna dubbiintu waliin faalleessitu tanaan birku lammaffaa amma haasawu obbo Baqqalaa Garbaan haasawu takka jira. I don't remember exactly where he said it. Maal jedhe mootummaan tun yoo Tigiree wajjin haasoo itti taate wannummaan isii waraan bilisummaa Oromoo wajjin haasofneef hin jirtu jedhe. Fedhiin osoo hin taatiin dirqamaan nu wajjii haasoo qabanii yoo ammoo nu wajjii haasa'uu baatan isin dhiisaatu nuutu gaara galuu deemnaa jedhe. Kuni yaada obbo Baqqalaa Garbaati moo yaada kafaa'u? Is this your plan B? Yoo amma galtanii mucuu kun isa wajjii haasa'uu baate plan B keessan kana moo plan B keessan kami? Galatooma ulfaadha horaa bula deebana.
galatoma gaafii gandisanii gabbana gaafii dura poolisiin kaase kakaafaa biyya alaatti ijaaruu ni ijaara dura utubaa ijaaraniifi dagalee itti marsan gidaara itti marsan kanaaf dura warri biyya alaa deeggarta deeggaraa keenya malee miseensa keenya akka ta'u dandeessu dura waan jabaa lama keenyeeti abbaan dura ooyiruu fi tottolfateetti buusa itti haammata ufi gandarra deemee xiqilfatee bicha maqaa buusa itti haammachuun hin jiraatu jechuudha kaabaa dura jaarna mataa fi jaarrata oromiyaa jaarrata lagoota biyya alaa jaarrata ni jaarraa karoora qabu tokko lammaffaa wanni amma golaa jiru hawaasaan galatumaa jechaa jirra qophiilee kaabaa wanni miti hawaasa gurmaa'anii jiranii hamma danda'ametti siyaasa paartii irra irratti waa fuulleffanneef waltajjii hawaasni qopheessarra miseensa rihuu godhu maal gudinnoo fil kan farfamu garuu gara fuulduraa irratti hojjechaa deemnaa kana yaadinaa isinummaan irraa baga dhufte malee rakkoo namni dhuftu gaarii ijaarra gargaarsa keessanii ni fayyadamna gurbaan impaayara Itoophiyaa ni jirtiniiro kanaaf wanni harree musliin jiru gaafii torbaatamaa fi sagaltamoota qabannee rakkoo 2022 furuu ulfaata impaayara jechuun waa sadii qabaachuu qabda for an empire to exist security core economic core political core elite garee tokko irraa ta'e aadaasa dantaasa humnaan saboota biraa irratti ta'uu danda'u kasadeen eliitiin sun eliitii securities eliitii dinagdeetis eliitiin hawaasummaatis dhuftee hojjetu hanga 74tti 75tti Itoophiyaan it was a nascent empire, nascent small, with the take extent that is. Haile Selassie Nugamu laaffataa deema. Darbuun military rule ture. Mallasaan dhufeeti fake federalismii godhe. Har'a okay, if there is an empire, who is the imperialist? Imperialist eenyu? Emperor yoo eenyu? Who is the cultural core? Who is the security core? Who is the economic core? Kanaaf carefully waan kaleessa dhaadannoo kaleessa har'a yoo ittiin deemne it doesn't make sense. And Ethiopia to me is a failing state. Empire ta'uu dhiisi akka state'itti akka republicitti sirna itti bu'uu dadhabee daddaaqaa jiru waan ta'eef akka waan intact empire system jirutti ilaaluun a little bit dongora birallee dabree rakkoo nutti uumuu danda'a. Waan reefu isin dhiyeesse ilaala. Imperialistiin eenyu? Yeroo tokko kawwee itti dhugaafne inni akkamitti dhugaafne si beekuun barbaachisa. Erga Hacaaluun wareegame booda qeerroon kumaatamaan ni wareegame, kumaatamaan ni hidhame, kumaatamaan bosonatti gale, kumaatamaan immoo sirnichatti gale. Beekaafur jira. Ebi sobinaa. Qeerroo wayyaa irratti tokkummaa qabsaa ture sun beekaafuritti gale. Tokko ni wareegame ni hidhame. Kalammataa bosonatti gale. Kun sirnuma kanallee taatumaan qabuun qabu jee sirnichatti galee badda addaatu. Kun ni riphee garee dheerri jireessa. Kan hidhames hiikamuu qabu. Kan wareegame deebisuu hin dandeenye. Karaa inni itti wareegame bakkaan ga'u malee. Kan dhiibamee bosonatti galfames hayitisaa gaafii isaa deemtee fi qeetti galuu qaba. Kanaaf kan hidhames hiikamuu qaba. Kun garuu kan ta'uu danda'u hariiroon jirtu yoo jijjiiramte qofa. Hanga lolli jirti hanga civil war wallolli waloo jirutti namni du'uun namni hidhamuun waan hin oolle jira. Kanaaf isa irratti hojjechuun barbaachisaadha. Jala eega amma nuti yookaan nuti hiikamne sanii as meeqaan saniitu dha. Meeqaan ta'utu ajjeeman kun itti waan deemaa jira jechuudha biyya guutuun namni dhumutti jira.
Gaafa mootummaa jalatti kursii qabutti hin jiru, kursii qabuus hin barbaadu, mootummaa ta'uu barbaada. Mootummaa jalatti dhugaadhaan kan kaafaa makametti kursii jala qabu ture. Raddaatii ta'uu ture hanga kaafaatti makametti. Gaafa kaafaatti makame lakkii jara kana kursii irraa kaasee bakka isaanii taa'uu qaba jeetii pooletikal paartii seenee waa biraatiin mootummaa fi biyya garuu adda baasaa laala. Mootummaan jijjiiramuu qaba, takka amala lafaa sirreeffachuu qaba, takka bakkaa ka'uu qaba. Warri aangoorra jiru biyyi garuu itti fufuu qaba. Gaafa waggaa 25 irraas Profeesar Maraaraan waggaa eegalu gaafa oggee tureesi mootummaan sirni mootummaa Itoophiyaa dassee itti fufuu qabdi. Sirna federaalawaa saba Solomoon ittiin bulchan ta'uu qabdi. Oromoon qe'ee irratti hin bulchu, Walaayitaan qe'ee irratti hin bulchu, Itoophiyaa waliin bulchuu qabaa jedhama. Karaa sirriitti Oromoon ni fayyada jennee taphatama. Itoophiyaa haaromsuudhaan, hariiroo saboota jidduu jirtu haaromsuudhaan, bifa haaraan ijaaruudhaan Oromoo Federalist Congress paartii Oromooti dantaa Oromoo Oromiyaa keessattis Itoophiyaa keessattis sabaaf sablammoota kaan wajjin kabajchiisuu qaba jedhee amana. Baqqalaa Garbaas kanuma jedhe. Sirna abbaa irree ofirra bulchuun barbaadu. Inumaatu paartii cimaa jaarraa 21ffaa Oromoo fi saba naannoo saniitiifis akka reefu jennetti dimokiraatik pluralizim bifa ta'e sirna federaalawaa dhugaa dimokiraatawaa fee dhugaa jaaru itti deemaa jiru. Kana garuu afaanii ni miti. Dhagayaa amala ta'e Oromoo keessa wanni ta'u dhaadannoo haa diigamu haa jaaramu waan diiguu hin dandeenye haa diigamu jechaa oola namni akkasii miti. Humna jaarrachuudha barbaachisu paartii jaarrachuudha qaba. Mootummaa meeqa kubbinne sanii as nuti mootummaa ta'uu barbaadu. Mootummaa garuu hawwiidhaan ta'uu hin barbaadu, kadhaadhaan ta'uu hin barbaadu. Humna Oromoodhaa, humna sabaaf sablammoota biyya sanii jaarmaya cimaa, hoggansa ititaa, imaammata ifaa, tarsiimoo beekumsaan masakan baafannee ijaaruu barbaadna jechuudha. Kana ifatti ilaalanii ittiin deemuun barbaachisaadha. Waliigalatti Oromoo waan harree muje sirriitti hubadhaa. Sirna amma jiru tooftaa kaleessaatiin mo'achuun hin dandeenye. Waggaa 20 qabsoon Oromoo kalaan turte zamana wayyaanee qabsoo tooftaa darbuu irratti ittiin deemaa turteen wayyaanee kubbisuu yaalle amma 20 ni kubbisnoota jennu tursiillee amma 20 wal tooftaa jijjiirre afaan isiin hin beekne tooftaa isiin hin beekne itti dhufne jijjiirama fiduu dandeenya. Arras jaarmaya saba keenya madaalu tarsiimoo yeroodhaa fi waqtiidhaan wal madaalu hoggansa daayinaamik ta'e hoggansa Oromoof Oromiyaa fakkaatu ni jaala. Wal wachiisaa deemna, wal ibsaa deemna. Garuu ciifnee hin alaalannu. Nuti ciifnee bilchiginnaa abaaraa, bilchiginnaa hamachaa, komachaa jiraachuu hin barbaannu. We are better than them. Beekumsa isaanii olii qabnaa inni amanna. Beekumsa sirna isaanii olii qabnaa inni amanna. Oromoo qofaa miti kan biraa jiruuf dhimma ta'uu danda'u. Hoggansa isaanii olii ijaaruu dandeenya, imaammata isaanii olii ijaaruu dandeenya. Political party wanni ijaarree wanni jooyin godheef jaarmaya siyaasaa warra biyya bulchuu fi warra biraa caalu ijaaruu ni dandeenya jennaan. Anumma Oromoo kana ittiin amana beeku. Miraakilii miti bara. Namni baay'ee namna. Yeroo tokko tokko natti ajaa'iba. Akkasumas osoo gandarra deemee waamee gadi dhiyeessu